Ashama harkafuuni hordoftoota chaanaalii yuutuubii Abdullaab har'a faayidaa giriin iskiriinii yookaan giriin baakgiraawundii akkamitti akka itti fayyadamsa giriin iskiriinii haala kamiin akka giriin iskiriinii itti fayyadamnee viidiyoo adda addaa miidhagsuu dandeenyu waliin ilaallaa. Kun akkuma asirratti argitan kanatti haala kamiin moobaayilii fayyadamnee introo adda addaa akkamitti bilbila keessa akka seensisuu dandeenyu viidiyoo adda addaa giriin iskiriinii adda addaatiin akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu bal'inaan waliin ilaallaa. Dabalatees kaayin maastarii kan waatarmaarkii hin qabne kan firii ta'e akkamitti akka daawunlood godhatan illee waliin ilaallaa. Obsaan haga dhumaatti na waliin turaa isiniin jedha. Kaayin maastarii kanarra seentanii create new ka jedhu kana fayyadamna. Amma akkamitti akka green screen fayyadamnu waliin ilaallaa. 16:9 ka jalqabaa kana fayyadamna. 16:9 kana erga filannee booda next jennee amma viidiyoo takka itti filanna jechuudha. Viidiyoo takka itti seensifanna. Haala kamiin akka green screen viidiyoo walitti mix goonu waliin ilaaluudhaaf amma viidiyoo tokko filannee seenna jechuudha. Akkuma isin argitan kun viidiyoo takka filadheen jira. Amma green screen itti finna jechuudha. Green screen fiduudhaaf ka jalqabaa kun miidiyaadha. Kanaafuu leeyarii itti fidanna jechuudha. Leeyarii fidachuudhaaf immoo jalqaba daawunlood godhachuu qabna. Daawunlood godhachuudhaaf immoo kaayin maastarii kan keessan irra bakka kana seentu. Asset story keessa kaayin maastar asset store keessa seentanii waan baay'ee daawunlood godhachuu dandeessu. Sanaan booda erga isinii banee booda bakki viidiyoon ni jira. Viidiyoo irra seenna jechuudha. Asii bakka kanaa gadi dhufnee kunoo bakki milikiin viidiyoo kun as ni jira. Sanarra tuqnee firiidhaa irra caalaan isaa as keessa ka jiran kun green screen adda addaa jiru. Achi keessaa hedduu ni qaba. Intro adda addaa viidiyoo ittiin miidhagsuudhaaf green screen irraa balleessaa waa hedduu ittiin dalaguu dandeessu. Kaayin maastariin kan play store irra jiru sun ishee isiniin banuu premium maallaqa isin gaafata. Kan isin buufachuu qabdanu internetii irraayi. Kanaafuu linkii isaa dhuma irratti descriptionii kiyya jala tuqxanii argachuu ni dandeessu. Linkii free kan ta'e kan tolaa kana jechuudha. Ka kaffaltii takka malee green screen kanaaf buufachuu dandeessu. Ana irra caalaa isaa daawunlood godhadheen jira. Akkanatti keessa seentanii install godhattu jechuudha hunda isaatu. Sanaan booda itti fayyadamsu saamuu waliin ilaalla jechuudha. Haala kanaan erga daawunlood godhannee fixannee dudduubatti deebina gara viidiyoo select godhanneetti deebinee leeyarii keessa seennee viidiyoo itti fidannee jechuudha. Viidiyoo daawunloodii goonee leeyarii kanarra tuqnaa ogguutunnee miidiyaan ni jira gubbaa sanarra miidiyaa san tuqna jechuudha. Miidiyaa kan nuti tuquu qabnu kan leeyarii irra jiru kana. Kanaafuu erga irra tuqnee booda viidiyoo ka jedhu kun ni jira. Kanuma kaayin maastariin nuuf kaa'u suni. Viidiyoo kanarra hogguutuun wanni nu achirraa daawunlood godhanne guutuun isaa dhufee as keessatti nuuf baha jechuudha. Tokkoffaa kan isin hubachuu qabdanu kana kan nu daawunlood godhanne sana kan nuti argannu leeyarii keessa seennee miidiyaarra viidiyoo keessa seennee asirraa arganna jechuudha. Takka filanname tokko kana filannee haa ilaallu. An calliseetuma viidiyoo takka isinii filadhee isin viidiyoo adda addaatiin erga filannee booda bakka sanarra tuqnee full screen godhanne jechuudha. Ofii jira oonii goona bakka kana tuqnee amma full tahee jira jechuudha. Okay goona right itti goona bakka sana. Right itti goone deebinee ammallee viidiyoo select godhanne sanarra tuqna. Ogguura tuqnee akkanatti nuuf fida. Bakka kana akkana gadi dhufnee chroma key ka jedhu kun ni jira. Chroma key kanarra tuqna jechuudha. Kalarii
hin feene sana irraa balleessuudhaaf. Enable chroma key kun enable goona onii goona bakka kanatti. Garuu kalarii inni select nu godhe green waan ta'eef ni jijjiirra bluudha. Blue goona jechuudha. Yaa blue kana irra goona. Amma taphachiifnee ilaalla amma nu fidee jira kanaafuu play goone ilaalla jechuudha. Duraan blue ture bakka kana amma waraqaa kana irraa balleesseera jechuudha. Mee kan biraa itti daanee haa ilaallu layer irra deebinee seennee layer biraa itti finnee jechuudha ammallee layer biraa itti finnee waliin ilaalla. Layer irra tuqnaa miidiyaa kan waan viidiyoo keessanii wal fakkaatu waan viidiyoo keessanii waliin deemu walitti gochuudhaan viidiyoo ajaa'ibaa waliin hojjechuu dandeessu. Viidiyoo irra seennaa amma viidiyoo irra seennee takkatti filannaa takkatti biraa filannu. Kun amma kana itti filanneerra chroma key irra seennee kalarii achirra ture sana balleessina jechuudha. Orange ni jijjiirra green goona sanaan booda okay itti goone full screen godhannaas amma play goone ilaalla jechuudha. Haala kanaan egaa viidiyoo keessa waan barbaadan keessa galchaa viidiyoo dheeraallee fidaa viidiyoo gabaabaa isinii filadhee akkaataan green screen itti fayyadamtan isinitti agarsiisuu barbaadetanii haala kanaan isin viidiyoo adda addaa filataa waan feetaniin walitti mix godhaa hojjechuu dandeessu. Asset story keessa gartanii waan baay'ee download godhachuu dandeessu. Graphics adda addaa viidiyoo waan hedduu jira. Layer adda addaa footollee fayyadamuu dandeessu waan hedduu download godhachuu dandeessu achirra. Haala kanaan viidiyoo walitti mix gootanii edit gootanii fayyadamuu dandeessu. KineMaster isin fayyadamuu qabdan kan Play Store sun download isiniin godhuu isiniif hojjetu akka taphitti. Akkuma isiniin jedhe linkii isaa dhuma irratti eenyu jedha isiniif hankaa descriptionii kiyya jala linkii irra tuqxanii download godhachuu dandeessu. Settingii keessa galee isin agarsiisa. KineMaster 5.2 takka APK jettanii ni buufattu. Internet irra seentanii KineMaster 5.01 APK yoo jettan isiniif buusa. Haala kanaan searchii godhattanii buufachuu dandeessu. Barnoonni keenya har'aallee kana fakkaata akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota ittaanu walitti deebinutti nagayaan turaa isiniin jechaa warri maatii hin ta'in subscribe hin dagatina.